Ruutaan Abrishiin maal goote? Akkasuma ifaa'oo akkamittiin ifaan hanga kana hunda obboleessi isaa dhama'ee Ruutaa wajjin ta'uu danda'e? Ifaanoo rakkoon isaa maali? Warroonni jettan gaafii. Anis akkuma keessan gaafiidha. Kuni gaafiidha. Obboleessi Abrish ifaanii Abrishiin akkanatti fazzasee inni immoo yituu Abrish nagaa isaatii nagaa jira maal ta'ee jedhee Ruutaa wajjin dhaabachuun isaa gaafii tokkodha jechuudha. Rakkoo maaltu jira iddoo kanaa kan jedhu gaafii natti uumee jira jechuudha. Inni lammaffaan immoo yituu sa'aatiin Hermellaan kaleessa itti goote waan jedhu yeroota darbe keessatti gootee Abrish irraa jijjiiramee jira. Inni sun immoo yituu jijjiiramuun isaa yoo waaqa baate ta'ee Abrishiin Abrish akka gara Ruutaatti deebi'u ta'uu danda'a. Yoo ta'e iyyuu immoo yituu fazzazuun isaa immoo sababa kan ta'e jedhee yaadu tokko Abrish takkittiidhaan gaafa matattiin tokko namarraa deemu yookaan immoo matatii kan jedhamu sunoo gaafa namarraa deemu yookaan takkittiidhaan gara sammuu isaa fazzazuu danda'a, dhukkubsachuu danda'a, wantoota baay'ee yeroo bakka wanti tokko dhukkubni tokko sirraa ka'u takkittumaan akka duraa keetti deebi'uu hin dandeessu. Garuu immoo inni lammataa immoo inni sadaffaa immoo yituu Ruutaa jedhu kunoo sababa maaliiti? Jechuun gaafii lama namatti uuma jechuudha. Tokko sa'aatiin Hermeellaa kan irraa bahee sababa Hermeellaa sa'aatiin irraa bahee nagaatti deebi'uu danda'e yoo jenne sa'aatiin sun ishii irraa baheera. Inni immoo nagaatti deebi'eera. Kan jennu yoo inni nagaadhaan akkuma duriititti abbaa manummaatiin Ruutaatti deebi'ee Ruutaa wajjin jiraatedha. Garuu immoo inni kan amma jiruun haadha manummaatiin osoo of hin beekin wantoota beekurraa illee fazzazee akka nama hin beeknetti akka jiraachuun isaa immoo sababni isaa maali kan jedhu yoo ta'e sa'aatii sun immoo ituu yeroo dheeraadhaaf waan irra turee fi takkaan gara fayyaa isaatti deebi'uudhaan wantoota kana akka inni dagatu yookaan akka inni dhukkuba dhibamu taasisuu danda'a. Hoo jennee Ruutaa sababa jechisiisuuf hoo maali? Ruutaanis rakkoo qabdi, Hermeellaanis rakkoo qabdi jechuudha. Habilii mormarraa erga bahee boodatti akkamittiin Abrish gara qalbii deebi'uu dide? Warroonni jettan Abrish gara qalbii deebi'uudhaaf nuti viidiyoo nuti agarree viidiyoo guyyaa tokko waraabamedha. Kan Ruutaan itti dhufte, kan Daanii fuudhee deeme, kan Ruutaan itti dhuftee fi akkasuma immoo yituu kan Ruutaan fuutee baate guyyuma tokkodha jechuudha. Viidiyoo guyyaa tokko yeroo sadii gadhiisan waan ta'eef har'a maaltu gannuu dhiifama kan jennee wanti beeknu jira hin jiru waan ta'eef jijjiirama ho'ii arguu dandeenya jechuudha. Yoo immoo ituu jijjiiramni humtuu hin jirre habiliinis irraa bahee jijjiiramni humuutis hin jirre hoo jennee habilii qofa irratti ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf isheen habilii irratti iyyuu hogoosistuu ta'eeti. Ani wanta akkasii keessa illee gahee qabu jechuun jedhu itti amanamummaa waan akkasiitillee hin qabu. Wanti sun dhugumaan kan habilii sanirra jiraatu ta'ee erga takka morma isaatti seenee habiliin irraa baheedhaaf Abrishis irraa hin danda'u. Maaliif takkaa yookaan tsabala deemuu takkaa wanta itti amanu tokkotti deemee akka wanti sun irraa bahu ta'uu qaba malee zim jedheetuma habiliin irraa baheedhaaf Abrishii duraa ta'a jechuun hin danda'a. Ani tokko immoo Hermeellaan akka jibbuu itti godhe jechuudha. Gaafii namatti uumu. Hermeellaan yeroo dhungattee argitan akkatti ofirraa xaragee jechuudha. Gaafa namni tokko si jibbisiisu wanti inni godhu waan sitti hin tollee fi kan akkasitti ofirraa xaragdu miti ungoo ishee jechuudha. Innaa Hermeellaan jireenya ishee jiraatte yoo dhugumaan Ruutaan wanta kana hin goone taanan jechuudha. Shakkiidha malee ani Ruutaan hin goote akkamitti wanta sayyaaddi. Ishee boru gaafa irraa ka'e yookaan boru irraa ka'uun isaan oolu gaafsanoo inni hojii jiraata. Ruutaan hin gootu kan jedhu kun immoo odoo godhuu baattee immoo tsabala akka deemu heeyyamti turte. Garuu yoo goote immoo tsabala akka deemu hin heeyyamtu jechuudha. Kun immoo waan baay'ee of keessaa qaba. Ruutaadha jennee damaddamuudhaaf waan dirqisiisutu jira. Hermeellaatu ishee duraatii itti godhe har'a irraa baananii akkana ta'e jedhanii waan nu dirqisiisu qaba jechuudha. Hermeellaa jechuudha fi har'a Ruutaa jedhee wanta akka daa'imaatti Ruutaatti rarra'uuf hin jiru ture. Akkuma duraanitti sinis raatan
akka abbaa manummaa tokkotti jiraataa ture. Hermeelladha hoo jenne immoo Ruuttadha hoo jenne immoo Ruuttaan akkamittiin gooti? Ruuttaan akkamittiin gooti? Gootee difratii hanga kana godhattee bakka inni deemu hunda dura deemu difratii yoon jedhu habiliin mormarraa ba'e sun homaa wanta itti wayyeesse hin jiru. Gaafii namatti dhuma jechuudha. Gaafii guddaasaa. Nagaa isiniin jedhee garuu nagaan illee jedhee fakkaatu. Nagaa isiniif haa ta'u. Innaa viidiyoo kana piliis viidiyoo kana laayikii, sabiskiraayib, sheerii naa gochuu hin irraanfatina. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa, iddoo guddaan isiniif qaba. Viidiyoo kana immoo laayikii, sabiskiraayib, sheerii gochuudhaan akkana jajjabeessitanis immoo abdii guddaan qabaa jechuudha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Baay baay.